قالتهم أنا سمعتوا خيساني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديك أصدقين كمان سا أنك زي دو ديك أنا تكاتيو ناسو خيساواني ناسو في وامبراتي ميتي وانا أرى دبچو فدمالي Dhugaan teenya maaliif badde dhugaan Oromoo maaliif badde kana jechuun fakkeenyaaf wannummaan Oromoon Harargee addunyaaf gumaachiti ka addunyaa irraa harkaa qabdu maali ni beektan waa hedduu jira waan hedduu ka ambitii hin qabnuuf nutti illee hinaaftu fakkeenyaaf biyyatanaan namni yeroo dhufu asylama gaafata deen asylama isaa irraa fuudhaniiti green card kannaniif permanent resident jechuudha achi booda nama kana fuudhanii citizen godhanii mire tartiiba sadiin deeman wallahi tartiiba kana Oromoo Harargee jalaatan suuritti nisirbiin akkaataa ta'een isinihim namni tokko yoo gosa galu dhufaniiti abalu gosa nagalchii jaan gosa saa wali qabeeti ambayyoo abalu gosa nagalchi je'ee naa dhagayaa jaan first step naa dhagayaa dhageenyee jaanii kaanii deeman amma tokkoof nama kana qoratan maaliif dhufee nu keessa maal dhabee dhufee maal balleessee dhufee amma tokkoof eega qoratan booda wali qaba ammaas gosa saasan abaluu gaafa dabre naa dhageessan san arra garan naa dabarfadhaa jaan amma tokko qoratanii mi yoo badiin irra mul'ate ilmoo gararraa baate gara qabachuu didee jaaniin hafeechuu asaalamni isaa dinaa ta'e jechuu yoo badiin qabaanne immoo gara sii qabannee jaanii ka'anii deeman ammas amata lamaaf lammada qoratan ammallee eega nu keessa dhufe akkamii heeraa seera keenya fudhatee jireenyi isaa maal fakkaataa waan joo qoratan amata lama gizee fixe ammallee dhufe wali qaba ambayyoo abaluu keenya ka gaafa dabre garan naa dabarfatan san arra naa dhalaa jaan yoo badiin irra mul'ate gara shafii tahee jaaniin yoo badiin irratti mul'anne immoo siidhallee harkadhuu jaaniin yeroo san barcuma fidanii kaa'aniiti jaartiin nama sanii deema fuutee afaanit dibti ilma gudeedaa dhadhaan deengeeyanii miire ka guddifataa immoo deemaa meessan garagarummaan takkitti san kana jechuun maal naa dhagaya jechuun san asylum jechuu gaafachuu jechuu gaafiidha si dhageenya jaaniin garan naa dabarfadhaan san green card jechuu akkam fayyadamanitti naa dhalaa jechuu san immoo citizen jechuu steppiin sadeenuu nurraa fuudhamee beeka ani waan kana gaafaan biyya jiruun kitaabatti barreesse immoo yeroo nas dhufee asylama gaafadhuun arke processa kana rabbiin narra gaadhe hin beeku san dura asumattiin itti dhufe immoo keenya saniin quba qaba kana caalaa ammallee like 2017 oosan ture diisitti Professor Asmaroon faadhaa wal agarre Oromoon torbaan hin qabuu je akkasii miti barni qabaan jeen akkamitti je gama bahaa kana qorattee hin jeen hin qoranne naan je duuba Oromoo ittee maa walii galchitaan jeen inni naannawa Booranaa qorateeti torbaan hin qabu beekan naannawa Harargee kana immoo torbaan afurii jiraa baatii keessa torbaan afuranuu maqaa if danda'ee qabaa torbaan jechi jedhu takka lama sadii afur shan jaha torba torbaanii waan marfatu torba marfatochi torbaan achirraa ka'a torbaan duraa dhaloota jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini torbaan sadeessaa goobana jaanii torbaan afureessaa dukkana akkasitti afuranuu maqaa qabaan jeen an kana quban qabuu je san qofaa mitiin jeen gama Harargee kanatti yeroo lakkaawwan torbaan kun hundi guyyaan torbanuu maqaa if danda'ee qaba fakkeenyaaf dhaloota jechuun torbaan duraatimi torbaan duraa kun torba jennereef bito taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi jannaan torbaan duraa jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini addeessu kun basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaanaa dureetti jaanii jirti torbaan sadeessaa goobana jaanii jenni goobanaami qardaaduma kurbicha rumaasaa rawaadaa qadaadana areerii ballo baatii gizeen itti lakkaawu edaa Harargee wanni akkasii ni jirti naan jee ni jirti hin jeen
haarettiin qorachuu qabaa jedhe. Wanni isin jechuun fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaade gaa. Abbaatu dhugaa fi barbaade ta'a jechuun fedheeti. Leebila Oromoon dur irra turte ilaa irratti jenereeshinii keenya hin dhaqqabne. Ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre. Arra nuti maal jechuun jirra? Kaan Itoophiyaa faristii jee lakki hin taane Oromoo faristii jaan lakki hin taane Harargee faristii jaa. Leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan. Maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammas if dura dabarsitaa mire waan akkasii takka arge. Kalee Oromoon namoomatti amana. Ani namaa jaa Oromoon. Osoo akkana gadi hin buusin jechuudha. Sandinnaani isin Itoophiyaadhaaf fudhadhaa jennaan lakkii aan Oromoodhaafiiti. Xiqqoo if duuba siisee jechuudha makiinaa ammallee if dura deebisuu qaba. Nuti Afriikaadha jenna Afriikaa faristenneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootii teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin. Ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu. Nuuhitti olii galee achirraa Adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti. Xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doorii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebu battaan kanaubaan noobaan kanabiyyallaanuuf. Nabiyyallanu khalamak lama khayra diyara khamakleel makleel khaanuk khaanush anush khashis shis khaadam adam khabiyeti. Oromoon akkana lakkaawata. Sanaaf nama ajaanti Oromoon namoo marra qabate jechuudha. Oromoon reefu waraqaa takkaan asirratti dubbisee waldiddaa araara maal kajoo. Dhumti lolaa irra fiinxeen lolaa araara jaa Oromoon. Lola booda araaratti amana Oromoon. Habashaan lola booda balleessutti amanti. Kanaanaa miti kajee. Qorataa biyya Ingiliiz kan lola Miilikii wajjin lola gama bahaa kanarra raawwatame hundarratti hirmaate Miilikii wajjin. Donald Smith jaanii isaatu jee. Oromoon lola booda araaratti amanti. Miilik lola booda balleessutti amana. Hawaasa san yoo moo'ee ni balleessa jenereeshina san. Oromoon immoo namni even wanni sin beeytan amma yoo namni lama wal lolee irratti walitti hin dirmatu Oromoon. Yoo irratti dirmachuu dhuftellee aboo dhiisaa kaa inni namaa miijaan. Inni namaa miti. Naannoo kudhufoo jaan naannoo biraa deete mutaa balau irra wal yaaman. Oromoon immoo san hin qabu inni namaa miti hija. Dhugaa Oromoo tanaaf bahe. Wanni nama jechuuf ade maali? Leevilli keenya bikiitti deemuu qabnu nama kajoo san irra dhaquu qabna. Makiinaan dhoqqee keessa deegati duuba deebisanii dura ofuus numa jirti. Baga deebin Oromoo faristi irratti immoo nama irratti deebuu qabna. Kan addunyaa wanni itti caalleen. Kalee assaayilamoo addunyaaf hannuu turte Oromoon. Karaa ambaree funta naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin hin jeessaniin jechuudha. Araar qaboos akka itti araara buufattu qabde Oromoon. Naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeese ajjechaan gosa sadii taseessa batteessaa fi dhima jaaniin. Taseessa jechuun namni lama wal lolee tokkotti yoo darbatee onni san nama biraa dhooyte. Tasa nama san deemi leebila itti ilaalamuu qaba taseessaa jaaniin. Namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo wal lole achumatti haaluu hin qabne jechuudha. Waan achitti uumamemi batteessaa jaaniin battaluma waan uumame jechuudha. Leebila itti ilaalamuu qaba kunis. Dhima jaanii namni lama wal lolee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takkaa mancaa qabatee dhokotee gartee itti qophaa'ee nama sanatti taaluu ba'a. Dhimaa jaanii kan. Addunyaallee irra oomisha sadeen sarara ilaalaa jirti akka. Kunis kan eenyuma beeka. Si galte? Namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba. Waan abbaa keetiitti siimu jira bee. Waan abaabiileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira. Dhiiga akkamitti baafata? Si galte? Namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachiitillee labii kafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira. Labii kafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e hodii tokko qalanii nama saniin awwaalan. Labii kafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha. Achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama irraa du'e saniif fidan.
imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon irra dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan. Kana agaajuma jaaniin 85 agaajumaatii fi 15 imimmatti walitti meeqa dhibba gumaan nama tokko horii dhibbaa Oromoon achirra kaayate. Kuni qarooma abbaan kee halee qabaachuu ture ka'ate irra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan hafa jechuu fadheetu wanni irraa haasa'uu qabnu. Halee Oromoon akkamittiif beekaa yoo akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa. Uummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuu gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada sana abba bareefa barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jee aman. An bishaanuma irraa hin dhufee jee aman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fadhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbiin maal jaa Quraanatti innaa khalaqnaa min almaa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa waa hunda uumnee jaa. Dachii irraa uumamee ta'e dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uumee bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'e. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanni Arabaa. Qoloo fi duumee ibsaa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaanitti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Sigalte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootan waan deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniituma irratti bandiin bazzaa waan akkasii takka jaan sigaltee hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Sigaltee ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raala baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata. Namooma beekaa. Ilma dukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa mire ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dukkee jee fudhee maxxanfata. Sigaltee ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama isin hima san ha gudeedaa ha jaartii irraa dhale. Sigaltee namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon. Even ilma funyooti jira. Ilma funyoo jechuu dhageessanii? The unique Oromoo keessa malee addunyaa tanatti mul'atee hin beeku. Oromoo keessa malee ilma funyoo. Ilma funyoo jechuun funyoo ni beektanii mire? Haadee jechuudha. Abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese. Abbaan kiyya ilma malee hafee bara. Gosatti iyyata. Gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan. Adabbiin Oromoo nama ajjeesanii ajjeesan. Leevila saalanii jechuun akkaataa saalanii. Kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa. Ana baaxilin ajjeesee mire. Yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan. Osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haadha san irraa mura funyoo san. Nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata. Ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta. Leevila humanity Oromoon irra geessee ibsan ture. Ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanarra. Nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqam takka akka nama suuwanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi. Kaarra Oromoo xabbaab jaanii wallaalaan isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti. Dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaaf. Dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Sirna gadaa qaba. Gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira. Even Queen of the era of the Queen jaanii dhalaareedhaan bulee jira Oromoon. Dhalaa shanii bulche.
hoyyoo gotoyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo wal dura fuudhanii jechuudha sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu tura abiyyilleen karuma san deemu jiran fakkaata I don't know so Oromoon qaroomaan guddaa ture Oromoon waa hundaan guddaa ture humanity first jaa Oromoon namoomatti amana nama haja nama jechuun amma anuma jennaami maa sambattan tura anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba funyaan hin qabu funyaan qaba anumaa jaa hanqaif jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaama namarraa maal dhufe jechuun namooma agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu so wanni dhaamu fadu maali ani Oromoon aadaa gabbattuu qaba namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan immoo dabsanii nutti himu jiran dhugaatii eenyu tana barbaaduu qabna osoo wanni kiyya deegaan hedduumne ergaan xiqqoo takkataniin dhaamu fadu leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan hibboo hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafattiimi ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa hin beekuu gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga kabeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanan deebisaa himaaf jechuudha maal ijoollee barsiisu jiru jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisu ture har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin hin jeesan beekumsi kun lama tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira ko Oromoon mana nama hundaa jiru kadhageessan waan beetu wallaali hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beetu wallaali siinin ja'u yaan jala kaaya siinin ja'u durnuma ja'anii waan beetu wallaali wanni ati beetu maal dura akka haadhatee garaa baatetti ummaa isaa baatiim daa'imni haadha baraka san booda abbaa bara adeera bara eessuman haboo ollaa biraa dhufa barnoonni duraa kanaa mire waan beetu wallaalii waan beetu kana wallaaltu maaliif kaan barnoota eega waan beetu kana wayyoo ite booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kana immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan gare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'e eegsiira Oromoon immoo ilmi namaa bishaan irraa dhufee jaa kuni maali tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan barte kanaa itti wallaalchisanii jira falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan amma nuti barnootaaf dheennee falfalmne gallee jechuu bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi ammas nama biraarraa hin eegina nama biraarraa inuma hin eegina namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo lafu bultan ooma gaafadha ooma takka isin himan waan sanirraa waa fudhatta akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda afaan keenyaa addunyaarraa adda Oromoon maqaan kee eenyu jaami yeroo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan keenya gostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati gostami maqaan keenya ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantiittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytaniifi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa arrammoo yoo ati akkasi gaafate gosummaa qaba namni kun jaan ifiif waan hin qabneef kaayisaan ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torban lakkaawatan abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaan noo jaarichuu ofirraa dhiisan hin lakkaawatan abbootii isaaniitu soo dhugaa Oromootu bade dhugaan Oromoo haa barbaadamtu Oromoon kalee akka jaaramu amma namni waa'ee konveeshina kanaa namaan na gaafate akkamiin laaltaa naan jaan aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen akkuma fedhetti haa jaaramu maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuudha nama faca'e immoo wali fiduun ni ulfaatti adda facaakaa yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a waan fedhe naa jaaramu kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafsaata irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa hundi irra dhufte
eenyurra walalan Oromoorra walalan Oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana Oromummaan baddee jechuudha. Kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa Oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhorkuu dandeenya jaaramu murteessuu ta'uu isin himtu beeka. Maal godhee sulula Rift Valley kanaatu Oromiyaa bakka lamatti adda baasa. Oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti. Lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin. Sadeen gamasitti hafe sabboo goonaa hama boorana yennuun kana maccaatuu lamni hawalekkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san. Shan kanatti istiraakchara lafaa qabaachuu ture. Akkasumatti odaa 5 qabaachuu ture. Odaan 5 hin dhageenye. Ituu humbannoo gaa dhufte odaa bultuun qaban. Sikkoo mandoo gaa reete odaa roobaa qaban. Sabbo goonaa gidereete boorana bira odaa gaareessaa qaban. Maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban. Raayyaa fi asaboo gidereete odaa makootii jaamu qaban. Odaa 5 ni qaba. Akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuudha. Warra gaman iyyuu sadeenoo maal jaan manitti aduun gidee asii baatu booroon jennuuti. Booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuudha. Warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen. Booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra Oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuudha Oromoon. Jaaramisi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye. Istiraakchara duraanii sanii kamtu hafe jechuudha amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuu san barbaachisaadha jechuudha. Abbootii teenya qarooman nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya. Maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummanni hin jiru kana Oromoo gonkumaa yaadeen beeku. Qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannuu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha. Yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a. No Oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira. Jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti. Wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuudha. Gura tokko hawaa hin dhaga'u qabaachuu qaba. Daas jaaramuu jechuun san. San booda liidarshiippiitti dhufa gaa. Liidarshiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san. Manguddoo irraa fudhachuu dandeessan caaseeffama isaa. Ammoo katti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu Jabuutii erga nama Mojoorraa Qaalittiirraa Asallaarraa hundarraa Harargee dhiisii bakka hundarraa Oromiyaarraa Dirree Dhawaa dhufa kuduraan gizee bitan baadiyyaarraa kaashi bitan daldaltoonni kan jechuudha. Eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti. Maaliin fuuti? Liqiin achirraa eegalti. Fuudhanii Jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fadhan ni bade jaan yoo fadhe akka bade jaanni maallaqa san gad deebisan. Lakki akkasin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyeef fi eegalte Jabuutii geessu. Gizee dinnichaa fi timaatimii makiinaan fe'amee Jabuutii dhaqe. Gumruuka Jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyoonni dhumne maarreen dhumne jaaniin. Timaatimii fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase. Aboo kasaarree nuti isaanuma jalatti dalaganne firraa hin dandeenyu jaan. Teeknikaalii hawaasa keenya torchu godhan jechuudha. Lagni raammis akkamii akka jaarame akkamitti akka diigames ni beektan. Arra haa jaaramnu jira Oromoon. Amata 27 duruma manguddoon laga raammisettee jaartee jirti. Booranaa bareeltuu jaanii jaaranii jiran. Garuu rakkinni jiru maali? Nuutu ifiif wal diigaa. Wal jaarraa hadiigus nuti. Maaliif dubbiin waan beektu wallaalii sanigaa. If baruu qabna. Gaafaan ani if bare obboleessi kiyyaas if bare san booda wal barree jechuun lamaan. Ani osoon if hin barre yoo isa barbaadeen ta'u waan fokkottuu taate jechuudha. Sigalte so if barbaaduu qabna if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa Oromoon halee akkam ture akkamitti if beekuu ture sigalte maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali gadaa jechuun maali hiikan qabu maquma akkanuma deemu hiikaa qaba hundinuu amma Soomaalee yoo ta'e irraa ilmoo jechuun Soomaal wayyaanee jechuun shiftaa jechuudha amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaaniin Tigiroonni abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa ifaan nuti shiftaa lammee isaati shiftaan duraa isaani bara 1928 Haile Sillaaseen xiyyaaraan isaan tumeega sigaltee raayyaa fi asaboo jechuudha
even gaafa xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyya irraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa reerra marmaariini achituu nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture Oromoo raayyaa fi Asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan maaliif isiniif bulchuu qabdanii hoodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaasaa fadhullee isaan sossobuu ture isaanis mirga isaa argachuun isaaniif ona turte abbichuu irra ajjeesee isaan Haile Sillaasee ilma Tafarii Mokonnon guddataati innis gamuma keenya deebi'a Mangistuu Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu ilmi Yaasuu ilma Mahammad Aliiti wallo Oromoo magal Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan hubaasan immoo reaalitiidha arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko seeru namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e barfadhu Somaaliif Oromaara ta'u qulqulluudha jechuu that the meaning of Oromo qulqulluu jechuu wikka biraan qabu Oromoo ni beektanii filter godhu jechuu ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuu Oromoo jechuun qulqulluu jechuu zaasiiti gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo gaadiyuu ni beektanii horii gizee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuu bar sirna gadaa ogaa jennu gaada jechuun si galte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti kun waan abbootii teenyaati so we have to find the truth jechuu fedheeti isin dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadhaa. Nama akkanaa kana fa'aa hunda qabna onnoo nama seenaa hedduu beeku jajjabeessinee of dura keenyee jala deemnee irraa katabatuu qabna waan kan namni akkana seenaa teenya beeku nu keessan hedduu miti dhugaa wal jajjabeessuun gaarii tartakka harka dhaafme please. Kanatti aansee programma bareedaa tokkoon isinii qaba.